gandaatti akka kutaatti akka gosaatti akka saayibummaatti nama deeggaruu dhiisi osoo akka oromootti hattuu deeggarra kenneehu dhugaan oromummaa ni caala deeggaruu hin dandeenyu jechuudha. Abduu Jabbaar maraatee warra fadis dengata gaafaan suuraa isaa maxxansu ilmaan gosaatii fi ilmaan gandaa bu'aa turtan qabsoon keenya qabsoo gandaa fi kutaa akkan tahee hawwachuu qabdanii jechuudha. Abduu Jabbaar hattuudha yes hattuudha hanna isaatiif ragaa qabna it's okay kottaa warri ragaa barbaadan ragaa nu gaafadha dhageeffadha. Abduu Jabbaar maraatee amma yoo waliif kanne ana maal fiddan ana gaafadhaa kun warri boochan san. Abduu Jabbaar maraateen mataan isaa dheengaddaas gastii kiyya kana gubbaa dhufee ture yoo agartanii jettan ani waan akkanaan goone ani badiin qabu ani nama ragaa qabdan koreen godaansa seeraan alaa ta'eeman ragaa takka takkatti namanni jeese namanni saame namanni gudeete nama jiraa isaan qottoodhaan mummuranii awwaalan nama jiraa isaan ibidda gubba bobeessan koreen godaansa seeraan alaa gaafa baaftee ragaa annituuf ni baqate jechuudha. Ni baqate zawaay arrammoo biyya keessaa biyyaale Muaz Mahmudin yeroo takka laayifiin jira jaan please dhageeffadha. Arra biyya keessaa bahuudhaaf baqachaa jira jechuudha. Adeeroo kaameraan keenya ijji teenya hattuu tana hunda takka takkatti irratti hin kaameraa jalaa qabna dhageeffadha. Abduu Jabbaar maraateen amma biyyaa bahuudhaaf yaalee Osman dhaabbatiin eeruun Jowaar Mohammad geesse jechuudha. Jowaar Mohammad yeruma san maxxanse dubbisaa barreeffamaana warri Jowaar Mohammad dallaalin deemaatii feesbuuka Jowaar Mohammad dhaqalala amma. Abduu Jabbaar maraateen torbaan takka keessatti ni qabama ni hidhama yakka raawwateef itti gaafatama. Anaa isinin jee dubbii tigitan argaadhaaf waraabadhaa lafa kaadhaa. Hattuun gaafa hatte gosa bakka hin buutu gosaan hin mari'attu waan hatte sanillee gosaaf hin geessitu ifiif nyaata. Gaafa yakkamu immoo gaafa saaxilamu gaafatti gaafatamu gosa dheessa. Gosti hattuu deeggartu Oromoo keessa yoo jiraatte ifeefu hattuudha. Jennaatin maal abbaa isheetiif itti nuti gosaa oli ilmaan gosaati miti nuti ilmaan Oromooti. Okay? Feetu kutaadhaan feetu gandaan feetu gosaan hattuu deeggarte taanaan ati mataan kee hattuu gosti teetis hattuudha. Anajjaa Oromoo keessa gosti hattuu waan jirtu itti fakkaattu hangamman tanaatti. Namni hattuun ni jira garuu namni hattuun ammoo gosa bakka hin bu'u. Ani Jabbaar yoo waa hati Harargee miti. Harargeen ittiin gaafatamtu annatiyyaaf. Gosta inni irraa dhalan ittiin gaafatamtu annatiyyaaf. Ani gaafa waatu anumaatu hati anumaa itti gaafatama. Yakkamaan anuma qofa malee gosti yaamti. Hattuun garuu maal godhu barbaaddi? Gandattiin ceeti gosattiin ceeti achirraa tumsa barbaaddi. Hin ta'u. Hin ta'u. Hin ta'u. Gosummaan nama inni fayyadee nagarre miidiyaa kana gubbatti. Nam takka namni gosummaa irraa fayyadee hin jiru. Yoo gosummaan nama balleessu yoo taate malee nama diigu yoo taate malee diina waliin nama godhu yoo taate malee sigalee si miskiinoo yoo taate malee gosummaa fi gandummaan bu'aan isiin namaa buufte mee nama takkanatti maakara gatti takka hin jiru. Kunoo warri dheengadda Harargee dhagee asirraa nama jeesaa ture arra ifiif yakka isaanitti gaafatamaa jiran mee Harargeen hawaa gootuuf egaa mee Harargeen hawaa gootuuf egaa amma kijibdu inni dheengadda Arsii dhagee as gubbaadhaa dhaadachaa ture arra ifiif itti gaafatamaa jira mee Arsiin hawaa gootuufi mee Arsiin hawaasii gootu amma silaalla mee hawaasii gootu si komandoon ye inee ye walloo liij walloon hawaasii gootu amma konka mee amma hawaasii gootu mee abdii bilisummaatiif walloon hawaa gootu warra kophaa isaa hidhama kophaa isaa cafaqama kophaa isaa qinaatama abdii bilisummaa mee walloon takka hawaa gootuufi gabbaaten yoo dhiirummaa qabaatte walloon hattuudha walloon hattuu deeggarti walloon nama jeefti walloon nama jeesumatti dhaabbatti no usmeedhaaf hafarsaadhaaf amma cululleetiif walloon hawaa gootu Arsiin hawaa gootu kottaa ilaalla akkasuma Abduu Jabbaar Huseeniifis Harargeen humaan gootu warri fadhiisis waan takkan gootaniif anaa jeefnoo hattuun ni buqqaafna gudeedamuu dubartii keenyaa ni dhaabna manca'uu qabeenya uummata keenyaa ni dhaabna ajjecha obboleeyyan keenyaa ni dhaabna. Namni keenya dubartii gudeetee walatee wal saamee wal ajjeesee qabeenyi inni argatu hin jiraatu asii booda allaqe
Sirgalee daaladha suuraa kana sirri mul'atan fakkaata. Abduu Jabbaar maratii kophaa isaa isin fiduu na obsa. Suuraa isaa qofa na obsa akkasumatti. Mul'atame laalaa guutakka ni mul'ata natti himaa suuraa isaa normaala jechuudha. Laal ilmaan namaa akkatti jeesetti ilmaan namaa cafaqee fixetti dhiiga ilmaan namaatiin karabaatti hafe suuqii kana haayitee ifi magaalaa walakkaa dhaabbatee akkana suuraa ka'a. Mee haa bahu Abduu Jabbaar maraatee mee haa bahu biyya Itoophiyaa san keessaa haa bahu mee haa bahu. Mesin nama Abduu Jabbaar achi keessaa bahe bakka ati jirtu bahin amma saatii kana eenyu wajjin akkatti qamoo jirtu. Hulaatan ta'e qaa si gootee poolisiin dhuftee qawwee mata si qabdee harka duuba siitee qilintoo si buufte obboleessa kiyya sharmuuxa. Mee waa bahe yoo dhiira taate achi keessaa kun siin namaa mee siin namaa bahe achi keessaa mee siin namaa bahe joormaa ma jalaa. Dengar gaafa abdii bilisummaa bakka seenu dhabee abdii bilisummaa maal godhe isinitti himu as fiige achi fiige waan godhu dhabee waraana bilisummaa Oromootti harka kan dadha isin wajjin qabsoo barbaade jedha. Waraana bilisummaa Oromoo walloo keessa jiru abaawatti hogguma sana eeruun joormaa maggeessi. Waraanni bilisummaa Oromoo hee gurbaa kana akkamitti hin daballe jeen joormaa hammate. Wallahi laazim. Yaa waraana bilisummaa Oromoo nama harka dhiigaa akkamitti hin daballe jeen. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafii inni dhiyeesseef achuma lafa kaayanii hin qeeballeef. Sigare abdii bilisummaa amma isaa kanatti qixaaxamuudhaaf ni gaafatamaa jechuudha. In the just like in the power. Dabal. Nam takkittiin akka gandaattis gosateetiin qabiilaa keetiin maalii keetiin yakka keetiif si wajjin itti gaafatamu I don't know hin jiru. Oi politics. Baalii yoo jirta nagaa. Politics. Assalamu alaikum. Nuti qabsoorri jira rabbi sodaadhu maali jirta. Oi banna qabsoo me alle sima wajjin qabsoorri jira dhagee politics. Wayita sinjeri wayye deddeebi politics. Okay rakkoon baay'ee guyyaa meeqa sagalee taate meeqatu meeqa sa'aatii kanatti. Yaa ani birrii atamma yookaan ammoo tusaatu kanaani nama Liibiyaadha birrii Itoophiyaa miliyeena 16 fuudhee gale imbaasii qabsiisan. Liibiyaadha fuudheetti Itoophiyaa gale dhageeffatu. Yana garkun kan nama sarajaa no meeshaa. Ya jagnaano. Akka sana walii galla bakka. Amma laala dhageeffatu. Tokkummaa ilaala. Yeroo baay'ee jechuudha akaawuntii kee kana riipoortii sirra godhan namni si jibbaa aganatti immoo akkasuma dhiyeessitee jaaloo kaata. Laala akaawuntii kee ilaala osoo laayivii irra jiru riipoortii sirra godhan laala. Agartee riipoortii. Ani garuu jedhaa bar. Sheerii godhaa jiru. Uummanni namana sila maal taate Oromoo kiristaanaa peentee waaqeffataan takkatti hin namne jedhate. Sheerii godhaa. Gurbaa tokkotu dheengaddaa wannoo goonee guyyaa kana Itoophiyaa keessaa hin baay'ee isaa magaalaa keessa amanii joor maamatti geessanii hamma agartuu kana biratti. Mee wallaahi jedhe. Wallaahi billaahi dallaan. Harargee baa warra fatisi. Mana hidhaa jira. Amma naaf ijoonis kaameraa irratti hin bakka inni qama ofii nama inni qama ofii taaksii inni seenu ofii ulaa inni ittiin gabboo qofa eeggatu jirra qab goonee hidha darbuudhaaf ajeeroo. Jabaadhaa wallaahi bila waan bareeda jedhanii jabaadhu dabbaan. Ati kam jirta? Sitti haa tolu habiibii kee wallaahi jira nagaa qaba habiibii kee sitti haa tolu ishee. Wanta godhi tiktookii irraa bahiiti deebii warri hin jammallee kan yoo keessee sadabuu danda'a waan ta'eef. Ayyee. Okay, jabaadhu biroo baay'ee. Okay. Kulle Yusufitti geema irraa hin qabaa gaasi. Irraa hin qabaa osli yakkamtuudha. Wayii boodanaa dhabdi dhiiroo jooroo poostii na godhaanoo.
akkana deengada siifoo haadha shanee mucaa tokko wajjin maal taati geenii asirraa arrabaan kaf godhanii nama joorma amma poosti godherraa ni qabnaa geema kalas irra adda murure okay qoyette irraa mura okay irraa mureetiin jiraayya antiyyaa maaltu warra yakkamtoota wajjin na dhaabe ani warra yakkamtoota wajjin maaltu na dhaabe ante marataadhaan yaa mureetiin jira firraarraa haadha dhabu maaltu yakkamtu wajjin na dhaabe bar waatu nu galaa bade yaa ummata kiyya wayin bar qoya isiniin galchaa warri himata qabdanis warri maal qabdan garuu na dhageeffadhaa himanni keeni wannoo qofa kan taane maali waa'ee Dubaay qofa kanatti hin taane wanni isinatti himattan waa'ee Dubaay waa'ee Qaxarii waa'ee dallaalaa waa'ee maallaqa nyaadhamu dhonnoo nan gal deemaa bakka biraatti himadhaa ani qabsottiin jira qabsoon kiyya maafiyaa buqqaasuudha dhiira jechuun nama waan qabe bakkaan gahu malee ka guyyaarraa agendaa sharafee fiduu miti kan akkasin naa hubadhaa warra Dubaay bakka biraatti himadhaa himata keessanii ani maafiyaa wajjiniin qabsoo jira warri maallaqa Dubaay na dhuftanii no natti hin seeninaa okay namoonni bakka biraa gaafii biraa haa ta'u yaada biraa himata biraa warri qabdan thank you qotta seenaa qoyaa